dhiifaman barreen immoo ani immoo iyyuu sagalee wayii dhagee duula baneen ture ganama silaa. Akkamitti of ajjeeseen aare ka? Natti dhagaame gandummaan qaba beektaa? Isa tokko ajjeesa boonse falmataa tokko ajjeesaa jira maaloodha maa. Ajjeesaa jira jedhanii bar lolaa ture mubaarakuu wallaahi na arrabsaa ture. Akkamii ilmi dhiiraa ta'e sababaa biyya wajjin. Akkamitti of ajjeesare? Jennaan akkamitti asliin sababa aslii akkamitti of ajjeesa jedheetanii aaree jechuudha lolaan ture ganama silaa. Dhiifama naa godhi. Ani osoo isaanii tarkaanfisan illee taate ani si ajjeesa malee of hin ajjeesu beektaa? No waan akkanaa dhisi baa'uusu billaa fitara jim jedhi amma. Baa'uusu billaa fitara jim jedhi. Ijoollee shirkaati jennaan bakka ijoollee shirkaa ta'e hundurra waraana jedhee shakke wallaahi bakka rabboon sasii kenne bakka akka ijoollee teessanii ta'in hin beekaan immoo hiriyyaa wayii muttaan fa'aa bar muttaan hin gaafadhu. Wayii wajjin ture. Muttaan Abdulqaadir moo? Amma gaa baa'uusu billaa nu sheexaan rajim jedhi obboleessa keenyaaf falmataa. Joorji fa'aa muttaan fa'aa waliin turre beektaa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدي توبتلوتي أستغفر الله جدي توبتلو ونتي أجيت فينجره يو جبات تجتي ولو مرة ديمو يماله نانا جيسا مالو خنا رجعت أنا ريو مالي بمرات ما بقول سكيا قالي مالي بلوبوك إنترا أجندة لا وانتشا أجندة لا ماله أصلي نسي دكتور ركين نوغاري دمي تربان نوجيتشا بيهشا ينات وعليكم السلام نجا jaar taar gitu Inta lo darah berarti Fayu majir ta Karaate isa ate abba mana senati akkasi maal manna baay'ee jaarte yani awwaata akka quba qabu maa aartanii jaartii ta'e maaliif tumtu Mana mana arge jira. Ijoollee bilbilaan dubbifnee midhaan jedhee dhufee galti kanaan natti himaa bar. Oromoon osoo haga ajantaaf akkanatti olii gafiidu kana waan biraatti fiide silaa qaatu bilisoomnee beekta. Taayee. Aboo macaan hayyoo wayiitti maashaallah. Ammaaf isiin immoo nagaa qabdi. Kaduute jedhullee bekkasii namni kitila haduu. Wallah dhugaa keeti bakka keeti bakka sillee kuma kitille aduu wallahi haye alhamdulillah bas namni jaartii fi tumatu jechuudha tumu akka gaarii tumi gasi qimu liga gara hudduu kanarra tumi malee la akkasi ani beekta namni ajandaa hoy yeroo hedduu dawwalu jira ani yaada kennuun hajamne beekta haye kanaafi simaraan haadha gaaniif beek kanaaf sideemu bareed ati alaa kulli haal qalbii kee keessatti waan amma isiin samooni jechaa turte sani dhugaaf soba ta'uu addaan baafattee qoosaaf ajandaaf jedhamuu fi dhuguma waan anaaf isiin walitti haraayiree qablatitti fakkaata moo sobatitti fakkaata akka mataa keetii tokkotti wallaahi nadho isiin kun onatti maal osoo dhugaadhaaf osoo akka gaafa walatan taate beekta sila ajjeese iyyuu yoona dachiyar jirti beekta. Haye. Ammaaf immoo ka akkasii waa balleessillee yoo jiraate akka to'annaa kennee jala oolu asumaanaa dhagaan. Manni madaamillee akka nama baasuu hin dandeenye. Murtee ta'u hunda akka fudhatuu dandeenyu. Asumaan faata dhufaa bartu. Faateen irratti boottu. Manni madaamina baasuu hin danda'u kana booda. Bareeda obboleessa kiyyaani akka asliititti yoo akkaawwantiin si harka jira. Yoo naatu inboksiidha itti ilaalte ta'ya. Wanni anaaf si walii barreessine laalte ta'ya cheegoota ilmoo dhiirati. Ibbeeyta. Ani gaafa ajandaan sun ka'ullee wallaahi quba hin qabu. Bilbila walitti bilbilleen beeynu miseenjarii isii inumaan qabu. Gaafa ati taaptaap goraa ibsuttee geemii wajjin taphate tokko. Warri isaa miti jedhu kun amma maalummaa namaa beeka. Ati warra koomentii dhiisi ati isa taatu isa ta'uu baattu iyyuu dhiira taanaan akkaawuntii isii harkaa fuute.
dhiisi ati ana mati amaneera abbaan dhimma anaa fi CPC waan ta'eef rakkoo miti ani egaa akkaawuntii isiitti namni keessa jiraate no problem yoo isaa ijaarsayyuu ta'uu baatte warra asirra jiru kanarra nama dhiyeenya isii kuma qabu beektaati hiriyyaa ijoollee wajjin galtanillee taatu jaarsa isillee taatu obboleessa isillee taatu nama isin bira galturree taatu rakkoo miti garuu warra miidiyaa kanarra itti dhiyaatan sitti haasaa jira beekta. Kanaaf dubbiin ajandaa ta'uu ati tokkoffaa inboxii anaafisii walii barreessine keessa dhaqii yoona cheek godhuu malaa yoo cheek illee godhuu baatte cheek godhi dhaqii ilaali lammaffaa mootu ani waa tokko iyyuu quba irraan qabu isiin kun profaayilii kaatte geemii taphachuuf sheekka maaliin xaayisha afarsoo fa'aa mari'atte jiran aslii jaaladhe jedhee hordoftoota baay'ifadhee san booda geemii taphadha jettee mari'attee jiran. Ani waan sanillee waan akkanatti deemuu natti himan jiru. Osoo jaartiin xiyyaayyu xiqqoo jaartii amaxanyaa taate silaa yoona kan zayitii natti danfifameetiin hin du'u beekta anuuyyuu bilasha du'ee oole. Walaa jaartii hin jaalanne jaartii xiyyallee dhabee jidduutti lama dhabaa ta'ee oole beekta rabbiin na baase miskiinti. Sanuu samoon isa waan ajaa'ibu na dhukkuba wallaahi bakka ceessu iyyuu ka'uu hin danda'u. Kanaaf ati waan kana ani waan takka quba irraan qabu isillee ajaan damaaf ta'a malee osoo nama hin dubbifne lafumaa ka'ee nama hin jaalatu jaartii namaa nama jaalatteetiin boottullee hin agarree wanti ajaan damaa akkasitti hubadhu yoo akka jiran simmeetaawii taatee aaraa jiraattee waa'ee miidiyaa kana guyyaa lamaa sadii haasa'anii dhiisanii akkasitti ati jaartii ta'e bultii ta'e oofadhu ana ati bisillee tokkoma isin lamaan obboleewwan kiyyaa. Siin jechuu barbaada maal jettati? Anumaan si fixata girgirrii warra miidiyaa dhiifne. Kuni bari beektaa waa hundi keessatti wal hubannaan kun barbaachisaadha beektaa. Abaa galatoomi. Ayyee. Ani hubannaa nu dhiise malee osoo hubatu baadhe sila gama durii kanallee tarkaanfatuun kiyya waan hafuu miti. Ani beektaa barana taajuu shurrubbeessitti makame jedhee abdii kutee tureeyyu beektaa. Subhanallah. Aye. Amma Rabbi hundaayyuu laaffise inboxii hundaayyuu cheek goonee jirra homaa nagarre. Aye. Haasaa hiyyeessaa fi miidiyaa kanadha fi kuusan malee homaa nagarre waan biraa beektaa bifa haaraya. Aboo Rabbi si haa kabaju jaartii jabdu jabeeffadhu walla amma ijoollee firaa faatu bar jarman kanarra asiin ol seenee booyaa bulee ijoolleen akkanuma calma jette. Anu osoo biraa haasaa jiru koomentii jalatti mucayyoo morma jala waraanee bar jaartii ajjeese mana yaala jirte inni cinkanii waan kana haasa'u eegalarroo geemii taphataa jira. Uummanni keenya akkanumaan kijiba. Waan akkasiiti warri ajandaa fiidanii fooloo gootuuf galatoomaa jedhaani amma ana itti fayyadama. Asumaanuu. Bakka galgala kootu geemii waliin taphanna. Oromoo yoo waan gaarii hojjetan fooloo nama gootu jaartii jabduu qabda warra sa'aatii diinee afur keessatti bar sheeka fi qeesii hayyoota Oromoo hunda dhiiga dhaabde jaartii ta'e jabdu wallaahi jabeeffadhu natti hin jedhe. Amma dhugumaa waan siidhasii jechuun hin dubbiftanii booda kalas namni sagalee isii dhaga'uu barbaadu mumkin namni hundi amanuu dhabuu danda'a beektaa. Kalas yeroo muraasa booda amma natti hin tolu isin dubbisiisaa jiru. Eshi bakka baga jiraatte hundaafuu hojii hin tuqine ishee. Daalaa hin tuqu. Amma si bira jirtu ree. Amma bana bira jirtu beek. Geemiin isii yoomi. Geemii taphatte asirra baatee amma achi. Bakka manatti galchitee beellama kanaatummaan taphadhu ka. Ka wajjin marannota mumkin jechuun yoo isin tumsitaniif taphachuullee dandeetti. Maa maqaa kennaafuu akkamittiin nu jaalattee maqaa kiyyaan duutu. Baara jira hiriyoonni bira dhaabbatanii lakka bu'aa taphattu geemii kaayyommaan isiin waan kanatti galteetiin lubbuun xiyyaaf ta'isii baatee ooltee hubar sababaa geemii kana taphachuuf leenca lakkaayuuti. Geemii taphachuu qabdi walla. Leenca lakkaayattee wanni biraa asirratti baay'atee dhabee beekta. Gooliin isii wanni isiin kana hunda gooteef leenca lakkaayuudha waan ta'eef promise taphatuu qabdi. Yoo manatti galchuu feetellee geemii taphattee kaatee akkaawuntii irraa fuutee manatti galchite
ilmaan haa guddiftu mana deebite. Ishee Ayya sindubbisis. laa waliin dhaabana kotu mubaarak seen intala na jaalatte ooleen jakkanine maal abbaa keetti hiriyyumma wallaa ana mubaarak kun sii kakadha geemii haa taphattu leencaa hin kennina nuti kosen hube inde kaayyoon isii tokkoffaan geemii taphachuudha hin kennitu gaaf seenan taphattu leenca mee haa hin iyyalu Makennaaf yakki booma kuma keenyaayyuu. wallaahi hin kenninaaf wallaahi hin taphachiin haa taphattu dhageette Ayya. maa kabiraati fuu kennaa oolla hudduu kana laallee amaara iyyuu kennaa oolla nama nu jaalatee lubbuu fi dhabee moole oolee miti rabbii jedhi astagfirullah akkan godhi adeemna akka qabsoon isii galma gawiyu geemii taphachiisi sabboona jaartii ta'e yoo feete onlaayinii irraa haa deemtee mana siiteettu yoo feete onlaayinii haa bashannattu akkuma teennayyuma taphataatu booltee rakkoon qabu yoo feete mirga keessi sun kasan booda garuu kaayyoon isii lubbuu keetii fi lubbuu kiyyaa fi ka warra kiyyallee ka warra jaalatu itti dhabsiiftee oolte leenca lakkaayuudha waan ta'eef leenca ijaan arguu qabdi. Rakkoo miti haa taphattu inshaallah ayya. Nagaa qabdaati. Akka Yaa ajaa'iba. wallaahi lalqabsa qaba. Dabboona. Osoo kakka ishee. Dabboona jedhamu. Dabboona. Falmata seenaa jedhi waan falmata. Lafa haa seenaa. Seenaa. Seenaa miti. Falmata jedhi waan seenaa bira ta'e. Ayyee ammas sadaffaa ishee falmata. Ayya. Akkam jetta. Nagaami. Nagaa wallaahi alhamdulillah. Jaartii keetii siqaa argaa ture. Intinaadha. Baay'ee mucaa. Jaartii qaba. Alhamdulillah. Bakka hin jirti mucayyoon amma warri duute jettan eessa abbaa keessa hidha hidharre. Amma warra umrii isin haa dheeresu isin lamaanuu. Intalli kun waa taanaan garuu gurbaan kun waa taanaan yookaan si'i yookaan nutuqa yeroo keessa jiraata. Kanaaf tame kun dhaadannoo keenya. Hin jiraatan kana waggaa kuma jiraatan jari lamaanuu. Akkas jedhi malee duunaan eegi bareechi eegi dhamma jedha hayyooti. Amma gooliin jaraa maaliin beektaa gooliin jaraa mucayyoon geemii taphatudha. Bakka an dirqama geemii tapsiisudha allaqe. Leenca qopheessudha jabaadhee boruu iftaan laayif gooliin haa guuta. Laayif gooliin guutaa warreen jala jirtan kunoo geemii taphatu heddii mucayyoolleen uummata rukutamaa kana Assalamu wallaahi. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti warra si Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. mubarak. Warra jala kan hirte anammoo yaada keessan kana nin mormu. Laala yaada moriin barbaadu ka lubbuu namaa bahu. Laalanii isa mormu koy dhaggeeffannaa doktor koy lamaan mormitaa. dubbii baan dorgii qamaaf taate. Akkana. Kan nu mormu bareeda. Mormuu fi Anu ijoolleen onlaayinii jirti waan ta'eef yaada ijoollee kana simmeetaawii nageetiifii godhuun barbaadu wallaahi isa dhugaa rabbi ajandaan barbaadu. Mormina. Laan waa mormu hundi jedhani immoo doktor. Miskiinan kana biyya ormaa keessatti wal jibbisiifnee wal nyaachisuu maal nu godha yaada mormii mina aragallina. eegaa laalonni an mormu tokkoffaa adeemsi sun warri marii san keessa jiru sun sirri akka hin taane horii bade kabadee fi miti kaafeessu qanii waan jettuuf Oromooni. Ayyee. Fakkeenyaaf osoo waan sana cuquba hin qabdu dhugamatti fudhattee wanni kun nama lafa jiru miti atillee nama lafa jiru miti. Mucayyoon sunillee nama gaa'ila qabu nama jireenya dhuunfaa keessa jiru atis nama jireenya dhuunfaa maatii horataa jiru itti gaafatamummaa hedduu qabda. Wanni kun akkuma qoosaatti qabnee boru ammoo karaa tahuu mala. Yoo amma nama kanaaf eega waan saniif dhufe ni tabsiifne jechuun kun akka anaatitti sirri miti. Maaliif jennaani boru namni biroollee akkanuma laalee yoo akkana jedhaniitiin jedhan inni obsa qabaate tarii wanni sun dura marii keessa jiraate dhiisee kabiraallee yoo akkana dhufe tokkoffaa jireenyi namaallee diigamaa deema. Lammaffaa wanni akkanaa yoo karaa ta'e boru kabiraallee gaafa akkanaa tu'e badu akkana taphatee tapha biroo taphachuuf deema. Akka kiyyatti yaadni akkanaa kun isin tabsiisaa rakkoon qabu yoo tabsiistan garuu wanni akkanaa namootni marii akkanaa kana keessa quba qabaachaa mariisisuun akka kiyyatti yaada dogongoraati. Kun waan qoosaa yookiin waan taphaatiin miti jireenya asiifis jireenya nama mucayyoo saniifis jireenya waan paabliikii namni 4,500 daawwachaa ture gaafsan. Yaani wanni sun akka ayyaadutti akka wallaalummaa kiyyaatitti wanni akkanaatiin qoosuun kun tokkoffaa sirnas natti hin fakkaatu sirriillee natti hin fakkaatu. Lammaffaa warroota waan akkasiitiin qoosa yoo xiqqaate si informisi godhuu qaban ture waan akkanaati
ati quba qabaadhu jechuun barbaachisaa ture. Akka ati waan san akka itti deebistuu fi atan fakkeenyaaf of eeggannoo waan deebistee malee osoo ati yookiin miiroo keessa seente yaadoo ka deebistuuf ta'e namni miidiyaa kanarraa yaada san butee gara birootti jijjiira. Yoo lubbuun namaa akkuma jedhamu kan osoo baate amma hangamsitti ati hanguma feetee waan san dhugaa keessaa harka dhag. Garuu lubbuun mucayyoo sanii tasatti osoo lolanii waa ol miidhan jedhanii hangam maqaan kee hagamtuudhaati waan feete dhibbaan dhibbattu waan san isimaayyuu biyyama tokko uumuu hin beekin. Waan kanaa deeggaruun ana akka tija sirriidhaan biti. Jireenya namaatiin taphachuudhaan fakkaata keeyyattan. Ka dhufuuf ka. Ka dhufuufillee ammaafuu ka horii hafe horii bade. Ka bade sun bade isa hafee soqanii wanni jedhamu hundee sanumaafi. Malee ka bade barbadee jira. Nama kun dabree jira. Dubbiilleen ifa gadee. Amma mee taraa takka mucayyoo lubbuun jiraachuu sagalee jaarsaa dhaga'uu shakkara. Uummata rabbitti shakkaruu. Kuni waan guddaa. Alhamdulillah rabbil alamin. Nama hundaafuu kun waan gaarii namoota du'a namaa hawwaniifillee osoo waan feetellee taatee ilmi namaa ni dogongoraa garuu du'a namaa hawwuun bagga duutee haa duutu jechuun sirrii miti. Gorsuudha malee. Ammoo isiilleen hin duune yoo ka nama quba qabu walumaa galatti namni akkaawuntii fayyadamu osoo isiin hin jirtu taate hangamuu ta'e akkaawuntii isiin fayyadamu namni suni yookiin istaajaarra jira yookiin ammoo ofii fuula koo keessa jiranii ammaaf ammoo mucayyoon baga jiraatte innis baga jiraatte hundi keessanuu yaada akkanaa irratti wal deeggaruu yoo baanne ammoo gaariidha ana fakkaata ana yoo dogongoreef ammoo dhiifama. Yaayyee yaada. Binti gorillaan nageenya moo akkamitti? Ayyee yaadni kee yaada bareedaadha. Maki yaada Galatoomaa galatoomaa. Yaada bareedaa darbitan. Carraan Ila toppii waan kanaa wallahi. Carraan qabatu jiruuf durba ilmoo doktora duran dubbatini. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam Makush. Habiibti. Nagee qabdanii hundi keessanii. Nagaa fayya. Ijoolleen lubbuun ni jirti? Ni jirti hin jiran amma dubbifnee kunoo nagaa nu gaafatanii waa hunda dubbannee addaan baan. Isaan lameenuu inni ni jira isiitu jira. Isa lamaanuu hin jiranii isa dubbifne ka abbaa mana dubbisan. Ay baga rabbiin haasaa wallahi laazim. Namni du'aan jechuu turanii baga hafan. Laa hin sobanii warra baga jiraatan hayyee. Jabduudha taateeti. Abboo mucattiin hin jirtu namaara bannaa taachuu yoo jiraatte falmataan ofii rabbii ediiti. Jireenyuma siinuu himi. Sababii isin gada maal arrafamaa oolee. Mucattiin hin jirti lakki hin jirti. Bismillah rabbi kiyya. Mube falmataan karaa miti. Falmataatiin falmataati. Hin jirtu jedhama manni kun wallaahi komentii irratti doktor. Mucaan mana hidhaa keessa taa'uun dubbisa. Asii mucaan mana hidhaa keessa dubbisa. Doktora ilaa mube wanna kana. Hin sobin seenaan duutee anuu taaziyaa dhaqee jette boos. La wallahi wanni nama shakkisiisa dhuguma rabbi ani garuu waan qabatama duu isii quba qabu garuu waraanamuu isii quba qaba wallahi. Kana hundatti duute hin jedhanu. La waraanamuu quba qabaan. Dhugaa Duute rabbi jedhanu galchime. Allahu. waraanamuu quba qaba garuu duu isii quban qabu'an. Dhugaa rabbi Hintume jedhee maal mucaan namni jaartee ofiitu matu mirgan qabu La hin waraane wallahi tumaa miti hin waraane. Hin waraane. Waan hin beekne naasiin. La ilaha illallah. Dhugaa duute jedhanu doktor. Nama galchime. Jara keenya namarratti amma maaliif reefu? Mubaarak amma waa tokko jira beektaa? Mubaarak warri koomentii kun atteeshinii barbaada. Ila tokkoffaa osoo mucayyoon tun duute osoo gurbaan kun ajjeese namni nama ajjeese wanni kun takkaa hin hidhama takkaa baqachuu tattaafataara suuditti yoo wal ajjeesan karaa yaman kana miilan as baqatanii beektaa? Bazii aangilu sadu akkanumatti nama ajjeesee gasira dhufee miira tasgabbii kanaan haasa'aa maal taate lubbuu namaa waan nama ta'eeta kaartoonuma ta'eeta. Lubbuu namaati bar. Tole gaariin kastee kijibaadhuma baattee deemtaa jechuudha ati nama kunoo as jala deemanii wallaahi duute jedhumsi hin bu'aa jiru sanuu.
ورا يروح له دوتي ما لك تقول mata mana boleh nu galti asli dute مين اللي بيت لك كوستر فوريسا سنجلان بوا قطعت انا نام بيك جارتي في قال شابتي جارتي ين جرتي جيم اللي انت باتي جاي باي قرر مال کو دنے جارتا گلے کا جارتي ترتے انو جرا کر امت کو کو لے کے کومنٹ کرو disami tijarani اکاؤنٹ دی ایسا ہو رہا ہے کہ Asli. Jaarsa ol لا galchi. warra atti jirullee ta'uu danda'a. Asli waan kana hin beektaa nama warra Suudii nama 7-8 mana keessa galanii dhiirri hin beektaa miti. Asli jaarsa. Garuu ani akka dhagayetti mucaan akka waan qabamee fa'aa haasa'an dhugaa rabbi. Itti haa bilbiluuti ol galcha haxaanyi suni nama duuba. Akkasaa godhu dhugaa rabbi ol deebisi mucaa yoo jiraate jala kana ol deebisi mucatti bilbili jedhi. Ani nabuusi asli galcha. ايه نمبو ثاير بك اكتيفيستور اثرت ورجع واي لا لا نبوس أنا ترى شراتك تبدين سرابا هذا چالي تاي والو بتامتي دربتي دي يبوك ادو سي يذراتنا بو يقبل جالان بيت ولا ربي اونته دغاغول ساري بوي تي نجل اوستي كون واتي اذا نبتدي بويا بولي بيري يا ربي جارتك جانا قولين دقاسي نيسي asli ne ruma je pera kam kokotet قربان الجرا منيرة jirtami riyaad jirtami ko ata kami kuba dabdawaan kana munira بوليسو كوني على ماتي جارتين جار سكبدو أصلي كو أسباتي أتياتي كنتي أتيجودا أصلي كو چون تكوفا مكا خيرو نياچودا لما فا إتانوما كو أني بلشين سفرد دي كنا كاباجودي سو تفري فكاتا بيبسي مو عبدو سيكا دواجون كلان چودا أما تساقوتو الميركي چلو ميريكو باجراتا جرو ديساني أكاسيتي دكتورة جالن نجچوني وان براتي على ما قياماتي وان قبل نياتا ومتا وان قبل mubarak geeffadhu mana kiyya kana keessa dhalaa 8 jira 8 nu asli feeti kam gootaga على ما قياماتي كاونتي سينار كا قبل سلا كو خبر على ما قياماتي كون قال ممكن تقولي رياضي جرامتي جارتوني أنامسني إيروتا دام السلام عليكم جارتوني وعليكم السلام وعليكم السلام جارسوني بليز جارتو تكيسن تبتشيسا إنوفينا كون ركو كنارانكا أوليغا دي إنوفينا تاي يم مالبيت يريناني يوكا جتن تدي باتي نما كباجو جالنا چون دل كمتا كنا جنام بليز أدرا كيسن جارتو تكيسن سيران كبات لا علامة كامات دفجر بكا وما ميرا چودا جولن دوتي چودا مرامبادي no video ana masalan debe mana baredda mucha yo riyadi miti ro gisen jirtu wadi da wasir jirti bar okay wadi riyadi afra da barsani kero riyadi rafal musati wadi da wasir gasira wadi da wasir gachi makkan ges erro dugara bigatini riyad turte rage far riyad manfa turte anun de achira yo de ngad kale gafidem de kumitan afar sodio tana fatara yette turte ga fasargi sisan fatana yette turte wadi tinafidi nan jecha turte jian challe bar wadi da wasiri si of marra fal matu kero ko di si please chite se wata ko non falmin aga gol level no wadi da wasiri garu wan kana wadi makamo kamala garu wan kana bilbiletu mucha kada tuture wallahi yeda dugum isuma duga jechu bilbile kada tuture kamal abdalla jechuda isuma duga natti yu ne kamal abom kana kana mire kese dara banda gaya natti ase kana mo kabrati ma kabadanisi olgalchi gafi gafanna olgalchi mal gafada bet eda ma nan jette eda timata keti mal jette nan kono kamali olgalchi dalifne هنا يا كمال استاذ الو السلام عليكم نجاجر تاني وعليكم السلام ما أصلي دقيقاتك موتي قد وما يسنجل تنكانا نما ويت دا ولا جر في ممكانا أيه ميتو قرا على كيف هذا agartanii dhimmooma kana nama dawalee jedhe waan kana quba qaba dhugaa rabbianuu namni irraan dhaga'ee isa tokkoffaa kamaannatti jabduudha dubbii qofa jabduudha waan akka tolliif nuumiti hundi keenya iyyuu silaa waan torban kana ittiin afaan lulluqqannu dhabnee jirra jennee qalladaa turre garuu qubna garatti galeera jechuudha wanni kun filiis adaraa keessan miimee qoyyaa tasgabbaa sheekamaal waan ta'e nuuf fidanu
عبد السلام الجاهل وابو ميوتي في ما شاء الله عبد السلام قال ما شاء الله وربو وابو تشولي مشاكل لا فاهم amma oguu as gubbaa teessee kana hollattu kana hoggaa duraa maaliif dhalaa namaa kokkofalchiista ilkee kaarruu as bantee dhalaa namaati hojii akkasi kokkofaltaati jaalala amma gara lubbuu bakkaan dhabdee dhiboo eettee rakkattaa hogguu taan akkasi nu wajjin jabdee nu kokkofalchiiste Jari lamaanuu bakka tokkotti haruu miraa gabba. Asliin na jaalladhu yeroo moo'ichaa na jare. Intala Oromootiin jecha yoo hundi keessa yoo dhumte maal ta'e? maaliif dhumna hogguu duraa kokkofaltee habiibti namaan jettee dabaree dubbanna wallahi maa qabiin Asliin itti gaafatamuu qabu qarshii dhalaa Oromoo guutuu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natu dubbatee baay'atee ko mashgula. Maami miidhaa biraa maa fakkeessitati? Mucaa yoo jirti moo jirtu? Odu. Aboo hinduun mucayyoo maaluma taatan sun. Intaloo dhagaye ka maal fakkeessaa jirraa mi nama nutti bilbila maal ta'e kuni humaarri isaa yoo. Haayee. Dubbat. Ani bilbilli isii cufaadha akka isaa amma biyyarra naa kennanii beeyta isa waliin haasaa jira bilbila biyyaati biyyarra namatti dawwalan saniif keessaa bahe jedhe. Amma mucattiin ni jirti akka abdii qabutti an dubbisuu hin dandeenye isa waliin dubbisee jira gurbaa. Isa gas akkaawuntii isaa harkaa qaba kaana magaalatti kana dubbisee isa nama biraati. Ani dhageeffanne gizee san. Akkaawuntii isii eenyu harkaa qaba tiktookii. Ani miseenjara isiitiin dubbise miseenjara isiitiin. Bakka asirra seenee jaartiitii jedhee messenjera isiitiin isa dubbiftanii Sheekh Kamal. Miseenjara isiitiin itti haasa'aa ture miseenjaraan duraan walii dawwalan. Bakka intalli akkuma jedhamaa jiru dhufuu qabdi. Anillee miseenjarumaan isa dubbise wallahi. Miseenjaruma isiitiin isa dubbise. Beeta kasa. Galgala fidee as ba'uun danda'u kootu siif ijaartitti illee eega dubbiin tuni ajandaa taate ol bahi uummatatti illee mi dubbiin kun haa taas gabbaa'u naan jedhe beeytanii inni. Eeda gastii fidee isiin as ba'uu diddee anama as ba'uu hin danda'u anaa fi abbaan manaa anama dhoorgamee jira. Abbaan manaa kiyya guyya takka gara onlaayinii karaa miidiyaa sin baane na dhageeffadhaa uummata kiyyaa jettee waan tokko tokko haasa'uu jalqabdee namni haa dhufu jennee oduma akkasitti eenyu isiin baatee deemte beeyte. Booda itti bilbilaa bulee itti barreessaa bulee sagalee ergee fi halkan keessallee itti homa biraan taasaa ture boodarra maannaan jedhee oduu miidiyaa dhiisaa nagaan bultii gaarii teessan jiraadhaa jennaan barreeffama tokko baree jiru baleetu maaltu jiraatanii fuulli maalii taa salphatu jedhee barreeffama bakka lamaa wayii naa erge. Itti dawwalee bilbilli isaa poosti godhe barreeffama san. Ani barreeffama san jarjaree mee namni haa birmatuuf jedhee poosti godhe lakkoofsa wannoo san barreeffama isaa san. Barreesse ustaaza wallahi barreeffama. Qoyyaa. Biyyoon sitti salphatu jedhame sitti barreeffame kan siitiin. Wallahi akkas jedhanii na barreessan anallee obboleessa kiyya wanna kana keessaa bahi jennaaniin wallahi takkaa lubbuutiyya balleessa takkaa edana addaan baati dubbiin jedhe akkasuma cufee bilook na godhe ana lamuu taraa hedduu mee takkaa carraa naa kenna dubbiin hin laafti. Amma moo namni wayii warri soddaa isaanii Ameerikaa gurbaan tokko edallee gastii dhufee ture. Amma warri kallattii naa bilbilee dubbifnee jirra seenaa sagalee dhageenyee jirra. Wachi kuni girigirri na dhaabbatu tasgabbaa mucattii bira nu dhaqii ijoollee tana waliin nu araarsii. Amma nu mucattii dhaggeeffachuu barbaadnaaf sagaleessi. Dhageessanii anama akkamitti jala na dura walaa dhageeffannu gaa. Mucattiin ammaa fi nagaa jirta akka dhageenyetti. Yoo waa danda'an nama yaadaa itti ergaa jira akka yaaditti kaluu jiru bira deemee lakkoofsa jaarsatti wal arqunnamanii. Anka jiru makka adda fagoo jira yaani isin hunduu ni beeytanii. Yoo namni sun qabatamaan nama sheekatti qabatamaan ijoollee tana lamaan bira dhaqee iddoo jaraa tolchee rakkoo isillee argee jedhe nama san nama ergine san gastii keessanitti asfinnee nama asfinnee uummata kanallee yaada dabarsee dubbiin kun akkanatti qabbanaayaa yaada jedhu qaba waan biraa haarawwan qabu. Kamal lakkoofsa isaanii naa ergineetiin bira dhaqa lakkoofsa isaanii naa ergi. Nama dhibba ergina ati teetifu dubartii nama mushaara qabatee olii gaddeeme dhiiraa ergina bira qabaddaa miti naa ergi makiinaa manaatiin qaban.
ويو إلا لله Oduu qabbanaa'ee natti tola. Amma bubbatu miira keessatti. والله Kun duute jedhee dubbiin kun yoo dubbiin bar sirriidhaan qabbaneessinaan biisan wal dhaga'i. Iyyinee asirratti balaa buufnee yoo miira Sheekaro bee nagachi asli. Sheekaro bee nagachi sittani madaaru. gabaabsine malee kun ajjeesatti ustaaz ol galcha. Dhugaa rabbi. Takka ka tuturo. Asli onna deebisime. Hojii hafar. Koy asli onna deebisime baay'ee gidee takka. Koy muradna deebista. Asli Siiban arsiisee dhikooti. asli jechuun amante amanuu baatte waan kana nama sadii waliin mari'attee dhufu. Hafarsoo sheeka maalii fi na wajjin mari'atte ani keessan jiru jedheen asliin sin dhaga'u jennaan. Sheeka maal puush godheen. Akkasii aslii qalbaaf qopheessa sila. Sheeka maal luka gogorri. Amma intalootu yoo duute lubbuu isin sadiintu gaafatamaa jechuudha. Warra wajjin mari'ate. Warra waliin mari'ate. Wallaan aslitti itti gaafatama. Rakkoon qabu jedheeni mucattii na naanna'u. Aslii nama jaarsa qabu rakkoo qabu yaa asnaannaa. Asnaanna'u ni qabu mucattii akka kunoo silaan walli illee ni jirti Sumayyaa Jamaal. Qoy keessaasi bilbiltee sila aslii siis keessaasi dubbiftee. Wallahi na dubbifne quban qabuwan bakka taasisaa jira. Kana mana suuna abbaate. No kunoo Sumayyaa illee keessa jirti afraffaa kunoo Sumayyaa illee. Allah koomee intaloo qabu miseenjara isiin beeku maal isiin beeku guyyaa sadi qofa geemii waliin taphanne. Dasee. Waa takka irraan beeku. Maal laan jette beektaan quban qabuuti asli wajjin taphadhee. Asli haatummaan obboleessoo amma laal shamarreen akkanaa wanni akkanaa fuula duraaf yoo dhufu jiraate ifumaaf. Geemii feeta anaan leenca tokko sii kannaa yaada beejii geestii keessa gizee isaan ol seenan leenca tokko kanneen usaataa jira. Deemi bara Faadiloo folloowara view maal kana barbaade fi malee bara. Leentin ayyalam. Ni beektaa mi tiktaa kanarra waan deemu jiru. Amuu dhiisee an tiktook alfoon nasiiba seena malee. Waan akkanaa eegalee amma. Nama beekamaa kana laallattee bakka isarratti ajandaa baafattaa namni si jala wanni ijaa bakkaati wanni kan kee haayi. Amma nama silaa jechuun asliin amma naa kafalaa isiniin arrabsaa yoo jiru irra kafaluu fi sa'aatii jamii amur keessa 30 galtee 10 irraa kaatee obboleessa qiyaamaa buutee kurifattee boottee. Nama 4,000 nama 5,000 laalaa yoo. 32 seenti. Aboo asli akkas taanaan eegaliree bizinesa eegaluu qabda. Asli amma maal goota beektaa? Osoo jaartii amma qashana wayii jira. Anuulee ittiin danfaan irratti yoo qabdi jira walaa osoo dhiira biraa taate. Qalbii gootare isin dubbii hamaa ture bar. Geemii hojjisee deeme geemii laayifii. No isaasa walitti olee. Yaa maal Faadiloo maal akka ta'e. Maal akka ta'e beektaa isattuu yeroo lama geema tapha waliin taphate galee. Qoosanii yoo ta'e gadda waliin taa'u jirtu tokko waan konnekshinni mana madaam kunis waanyoo maali jettee waliin qalladaa turte isiidhaam jettiin. La Facebookni isii kana warri beekan dhaqaati dubbisaa kunoo Facebookni isii kana warri dhugumaan sirreeffachiisuun isii dhaga'amuun isii yoo jiraatu baattee dhaqaa dubbisa. Ana garuu biloog na godhamee jira. Dhagaa wallaahi dhugama. Facebooka jaarsaa fi lakkoofsa jaarsaa. Lakkoofsa jaarsaa nuufeen. Idi ammatti dawwalla. Aawwatti bilbila. Yaaki wanni na bilooki kun olaal bilooki na godhe laala kijiba seetan isin. No afarsa. Wallaahi bilook na godhe sareen. Silkii birootiin harkaa qabaa irratti dawwaleetiin. Laala waliin haasa'uu turre agartee bilook na godhe wallaahi sagalee mara walii ergaa turre bilook na godhe sareedha wanni. Sigalee. Kijiba miti jechuudha. Amma sin agarsiifne waa walii barreessinee man. Hunda waan biraa wanni biraan jiru waa'ee akkatti firankii mari'atamu. Laa firaankiin ni jira wallaahi firaankiin ni jira wallaahi jira firaankiin. Afarsoonis warra qalbaaf si qopheessuu ture isaa yaasli. Amma mucayyoo bari. La. Eega tolfame dhageeffadhu wanni kun eega tolfame na himame ana dhugaa rabbi. Qophaa'ee garuu ati aslii maan beeksisirree eega jiraate wanni kun. Yaa. Garuu jalqaba geemiin taphatu akka itti beeksisuu dhabe maali beektaa ani yeroo sanii jedheen ila kinoo jira geemii kana nu hidhe wallaahi nutu hidheef ka geemaa kan wallaahi nutu hidheef kunoo geemaa agartee
Dhugaa kiyyatu wal ficcisiise yoo wal fixanillee wallaahi miskiina waa quban qabu. Haqa keeti asli yoo taani fadha. Wallaahi hayti miskiina barnama qabdi wallaahi. Harki guddaa teessaa akka keessaa qaba. Daaraa dibadhuu kennifne ani jettaniin kennaafiya. Miskiina abbaa ilmoo. La akkas ani yeroo sana dhugaa rabbii kinoo xaayishaan kana ani wanna jedheen lakka jara kana Jamiilaa kunoo haadha seenaa amala isiillee beeynu aslii beeyna malee dhiisaa waan kana jennaan. Aishaan nuun jedhe lakki jedhe abbaa Jamiilaan hin dubbattu. Deem dalagi jedheen. Naannu godhe naa gal jedheen. Saree. Amarta maqaan ture bari Sheekh Kamal fiidiyoo hojjetee ture kalee galgala laafira turte mucayyoo wajjabaa Sheekh Kamal wajji. Sheekh Kamal wajji turte. Mucattii yaakii deemtee jirti nama na mucaa wallaahi kakkateena. Iddoo maammalaa kokkee qabee achi keessa gad darbee oduma haasoftu achi keessa kutamtee baatee bilbilis illee hin hojjetu namni sii beektan adaraa jechaa jira. Wallaahi billaahi hin argitan ganaa mucattii jirti. Mucattiin yoo rabbi sii baase baate mucaa waraanee ijoollee shirkaati. Akkasii wallaahi yoo rabbi sii baase baate yoo kan taaniif. Hundi keessan ilmaan dhiigati narraa gaduudha. Ila jiran akkana dubbiin. Dubbiin akkuma amma dhageettan kana. Mariin kun kan mari'atame Sheekh Kamal, Sumayyaa, Xaahishaa, Afarsoon mari'atte intaloon. Isiin ana piraankii gootee ta'u ofiitti leenca guurachuuf. Jarrillee ana bultii tiyya diiganii intala isaanii leenca itti ol guuruu fi Oromoorra. Sinii galee. Kanaafi kenna lolaa waaqaa miskinticha waa takkaa quma hin qabne samoonii san tiyya funa dhukkubaa ture oonlaayin hin turre biyya kanallee girrigirri ture waan takkaan quba hin qabu walaa lakkoofsa isiin qabu miseenjarii isiin qabu minim meeqoona garyeella. Amma wal ajjeessanis wal dhiisanis nan ilaallatu jechuudha. Kanaafi ani warri rabee kun jiru garuu mootuu rabbi umrii gurbaatii fi umrii intalollee haa dheeressu obboleessa kiyyaatillee dhageette namitti ta'e namni muka gogaan tuqu hin jiru. Piliis na seensi jedha tokko na barreesse. Namni muka anaa akka mataa kiyyaatti wallaahi nama muka gogaan. Akkasi obboleessa yoo as jala jiraatte namitti ta'e jalaan ajjeesinii deeffadhu. Dhalaan kumaatama jira nuti yoo barbaanne jaartii qabna alhamdulillahi. Taa immoo sadaqallee yoo barbaanne singilli nuti sadaqatan baay'ee jira. No problem. Nitii ta'e jalaan dararinii deeffadhu. Hoyyee dhiisi girrigirri uummataa dhiisi. As jalatti argee ture. Akkaawuntiin intaloo as jala jira citte. Yoo jaarsallee ta'e akkaawuntiin intaloo as jala jira seenaa. Seenaa eenyu durbaa jedhaa miti kun as jala jirti.